Jadiidii fi Muktaar sababa biraankitti wal lolan. Namoonni yeroo ammaa kana namni wal jaallatu jidduu waan dhabamu. Hiriyaa gaarii jechuun wallaahi nama akka Jadiid argellee hin beeku. Jadiid jechuun nama gaarii, nama jabaa, nama Muktaarin bira dhaabbate jechuudha. Ilaa Yamanirraa qabee ilaa har'aatti. Garuu mootuyyuu hiriyaa wal jaalatu jidduu maaltu jira? Sheexaana jira. Sheexaanni akkamitti jiru jettan waswaasa. Namni kun biraankii erga ta'e Jadiid maaliif miira keessa gale yoo kan jettan taate sababa eeyyama ta'e saniitu isa aarsee illiqi keessas galte eeyyame jechuudha. Jadiid wanni san wanni eeyyamee fi namni kun jaalala kana qabaniif intala naa kennan kan jedhu yaada fuudhinsaa keessa galee booda immoo kaafiyaa irratti ni saalfate. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Hordoftoota kabajamtoota maatii munaachanaa akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii yuutuubii kiyya. Mati muna didame furfito wiki please subscribe like share godhaati commenting yaada keessan barreessaa akkasuma mootuyyuu taate yeroo ammaa deemamaa jiru kun maaltu deemamaa jira namoota wal jaalatanii jidduu maaltu ta'amaa jira kaafiyaan immoo amma firii taate ofirraa kolfa dubbatechuudha Jadiidii fi Muktaar maalirra jiranii maal keessa jiranii wallahi baay'ee ulfaata dubbiin biraankii ta'uu uummanni gammadullee Jadiid miira keessa galu Muktaar immoo YouTube Jadiid oggoruudhaan akka inni viidiyoo san dileetiin kun viidiyoon kun mallaqa guddaa qaba waan ta'eef kanaaf YouTube Jadiid oggore jechuudha. Oggorriin isaa sirrii modoo ta'u piraankiin isaa sirrii modoo ta'u nama rifachiise nama gammachiisa. Ani immoo akka piraankii Jadiiditti itti gammades ittis gadde sababni illee bakka Jadiidam heeyyamamee yookiin Jadiidam heeyyamamee ta'e bakka heeyyamamni ta'e namoota natti dubbatan kan hin saalfachiisu kan jedhutu heeyyama ta'ee heeyyamamaa ta'ee boodarra immoo kaafiyaa dura akkamitti dhaabbadha uummata kiyya dura ish jedhee ka'ee hin himinaa jedhee ka'ee akkamitti har'a mootu piraankii takka jedhutu miira keessa galche dhugumatti suma jechuun siiriisii ta'isa Jadiid sababa kanaan malee jibbaa Muktaar qabaatee Muktaar irraa citeen fagaatu Jadiid ammallee ni deebi'a sababni isaa obboleeyyan isaa sacharraa jirti Muktaar waan ta'eef waan kana dandalanii obboleeyyoo wajji dalagee waan ta'eef nama gurguddaa keessa jira waan ta'eef Jadiid ni deebi'a. Garuu namoota wal jaalatan jidduu kajeeku maan sheexaan dhibbumaan dhibbatti nama wal jaalatan addaan diiguuf bobba'aa jira. Kanaaf mootu ijoollee kana akka walitti deebitu akka hin jaallanne. Sa'idoo biraallee hin taru Jadiid mootu hiriyoota isaa bira akkasuma jaaffii akkasuma firoomsa namoota biyya keessa jira. Ooba tokko biraa yoo hin taru Jadiid ni deebi'a. Muktaar immoo waan fedhe Jadiid nama jaallatu laal balleessaa isaa fudhate waan fedhe Jadiid yaa jedhu ani hin dhaabadha homaan dubbadhu naan jechuu danda'a booda biraankii ta'eef aaree jedhee dubbate jechuudha. Hordoftootaaf kabajamtoota kiyya dhuguma waan baay'ee tokkotti nama gaddisiisus ta'e namas gammachiisa haa ta'u garuu biraankiin itti gammade bakka. Piraankii jechuun akkatti hojjetanii uummata sochoosuudhaan dhugumatti garuu immoo namoonni tokko utuu hojjetuu oduu yommuu yuutuubara gurguddoo ta'anu immoo deebi'anii ni aaramaa bakki aaramu kinoo bakkuma amma argitan kana kaafiyaan qoosutti jirti kaafiyaan akkamitti qoosti wanni san harka keessaa qabaattee har abbaa manaa isii kana qabdee ka deebiftu kan Muktaarillee walitti fiddu kaafiyaadha dhimma kana durarraa beekti waan ta'eef guyyaas viidiyoo takka qofaaf malee kaafiyaan durumarraa beekti. Kanaafuyyuu isin amma mootuyyuu hin qoosaan isii akkuma argitanii jechuudha. Garuu wantoonni akkanaa kun baay'eematti akka bultii namaa diigu hedduutu jira. Yeroo tokko yoo yaadatan ta'e yuutuubii tokko afaan Amaariffaatiin hojjetama. Yuutuubiin sun baay'ee uummata sochoosee uummata miira keessa galchee miidiyaan hedduun irraa dubbateetu yuutuubii san jechuudha. Garuu immoo bireek shawuu kan jedhamu sanni beektan jechuudha mucaan sun waa hedduu dalagan jechuudha. Maaliif namoonni yuutuubaroonni kun yoo kan beektan ta'e wantoota nama sochoosanii nama raasan wantoota akkasii dubbata hojjetama. Boodarra garuu namoonni sun walii galtee waan qabaniif yeroo bireek shawuu san dhuguma uummanni hedduun irraa dubbate. Bireek shawuu jechuun yuutuubara guddaadha. Amma mucaan sun illee amma hojiin isaa Dubaay jira na fakkaata amma daldalli namoota biyyoota alaarraa fidu maal akkasiisan dalagee utuma yuutuubii dalaguu garuu yeroo bireek shawuu san haadha manaatii isaatii fi
jidduu isaatitti waa hedduu haasamee ture inni illee jechuudha. Kan walii galtee qabaanne waa tokko inni nama rifachiisu hin jiru. Hojii waan ta'eef jechuudha. Dhimma hojii irratti dhugumatti bakka maaliif inni beekaa waan hunda waan ta'eef yuutuubara waan ta'eef waan fedhe yoo ta'e bakka yuutuubara kalas malee akkanumatti iimeelii ofii yookaan paaspoortii isii jadiidira jedhama Muktaar waa tokko san shakkine. YouTubein isaa Muktaarin arga jira. Namoonni wal jaalatan tokko amaanaa waa wal bira kaatu. Yoo achi tokko dadhabe asii tokko sochoosa waan ta'eef fakkeenya YouTuberoonni yoo namoonni amantaa walirraa qaban amma Muktaarii fi Jadiid YouTubein jaalachootu ka Muktaar Jadiid harka ka Jadiid Muktaarin harka dafee goroon isaatti hin gammade. Dhiifama YouTubii Muktaar san kennaaf Jadiid Muktaar YouTubii Jadiid san oggoruu isaatitti hin gammade. Sababnis akka viidiyoo san dafee hin hayne. Viidiyoon sun faayidaa qaba. Namni waan tokkotti faajee yeroo jedhutti YouTubiis amma aareetiniin YouTubii kana wanni oggoriif aaree viidiyoo kaasatu oggorsiise malee Jadiidin harka YouTube haa godhu maaliif miti. Sababa saniini garuu mootuyyuu dhugumatti ammallee Jadiid maal jettan jedha. Jadiid biraankii Muktaar irratti dalaguu deema malee isa raacitee deema natti fakkaanne akka yaada kootitti. Isinuu maal jettan hojiin akkanaa kun boonsadha moo rifaa yaani anitti gammada. Kakootitti I like dhugumatti baay'eetti gammada. Maaliif hojii akkana yeroo hojjette faranjiin kan caalu hojjette. Kan caalu hojjette uummata isii barsiisti jechuudha. Namni suni maal akka yaadu maal akkasiif yaadu. Nuti immoo uummata xiqqishuu irratti balaa guddaa geessan bakka guddaa geessuuf ta'in. Yaani ammallee piraankidha. Maaliif Muktaar immoo tuyyuu rifatee jira. Dhugumatti sirrimatti rifatee maaf waan kana dalagalee jechuun isaa maaliif Jadiid jechuun nama waa hedduu wajjin ta'e waan ta'eef ni rifata dhugaa qaba. Kanaaf dhugaa isaallee hin kennina. Jadiid illee immoo akka deebi'ee gama kana isaa hojii jaalalli duraanii qaban san sochoosan dhibbatti beeka. Immootu obboleeyyan isaallee bakka inni jirutti duuka deemanii duuka tarkaanfatanii Jadiid bakka durti deeffatuu hin danda'anii garuu namni yaani ani akka kootti biraankii jedhee yaada. Kanaafuu viidiyoo keenya laayik gochuuf sheer gochuu akka hin daganne isinirraa turuu isinirraa maal jechuun rakkoodha. Rakkoo maal haaluma xiqqoo jireenya akkas uumamaa wal qabateeti isinitti dhiibu. Inshallah du'aa inaa godha. Akkasii hordoftoota kabajamtoota please like gochuu fi share gochuu fi subscribe gochuu hin dagatina. Yaada yoo qabaattan yaada qeeqa qabaattan qeeqa akkana qoodan abdii guddaa isinirraa qaba. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Hamma viidiyoo biraa walitti